ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد دعوتك إنك وجمع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دفني دي هندجر بغنا غان دفتن إسن سمان ونعم إسني كوبي إسنيد مصاريف الزكاة أو أهل الزكاة warreen zakaan kennamuuf kana laalla jechuudha. Zakaan namaaf kennama. Namni kennamuuf sun gosa qaba. Nama kennamuuf san rabbiitu subhaanahu wa ta'ala seeree heera isaa keessatti lafa kaa'e. Ibaluu kenna, ibaluu fa'aa kenna waan jedhamutu taa'ee jira. Akkanumatti namni ka'ee zakaa isaa abbuma fedhee kennuu hin danda'u. Mallattoo wasfii صفة النمي زكاة فرطوتو صلى رب سبحانه وتعالى كم جاء إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. جرى كناف رب سير قد لفقاء فريضة من الله والله عليم حكيم. دير كما رب الراتات رب أغيسا بيك هذا سيجا سورة بقرة آية جهاد كان لال نما ميقات دبتمي نمر قصة سدت إبسي دبتي لفقاء رب سبحانه وتعالى أكذا كان إساني كنمت. إنما الصدقات للفقراء zakaan hiyyeeyyiif kennamti. Hiyyeeysa jechuun kun nama akkamii, dhabaa jechuun kun, faqiira jechuun kun nama akkamii jennee yoo ilaal nama hedduu waan itti haajamurraa hedduu hin arkanne jechuudha. Ka waan itti haajamu keessa hedduun arkan. هم الذين لا يجدون من كفايتهم إلا شيئا قليلا دون النصف. فإذا كان الإنسان لا يجد ما ينفق على نفسه وعائلته نصف سنة فهو فقير. نمني وان چنا وغادا أمتا تقو چنا أمتا وان ياتون قم نمني وان اتهاج مرة وان سلا إسابر جرو إسابر بعد مرة والكتا قد والكتا والإنقام تكا والكتا إسيار كتشندن ديني فقير جام. هي إسايتو هي إسرابايتو كهالان هي يومان اتجرتو جاما zakarraani kennamaa fi kennuufiin barbaachisaa. Kanatti aanee kamtu dhufa masaakiin. Masaakiinni kunis hiyyeessuma garuu ka duraa sanirra wayya. Walqixa waan itti haajamu ni argata. Kanaafis ni kennamaa jechuudha. Miskiinni dalagas qabaachuun isaanii mala dalagaa xixiqqoodha jechuudha. Dalagaa xixiqqoo hojii xixiqqoo ta isaan ga'e. Hojjechaatum ta haajaa isaa maatii isaa barbaachisaa isaa cufuu hin dandeenye. Sunis rakkata rajama hiyyeessuma tahe ka irra wayyaa jechuu kunam walqixa waan itti haajamu dhibbarraa 50 ka argatu. Kanaafillee ni kennama. والعاملين عليها صدركا سدي سادر أمتا زكاة ولقوروداب زكاة ولقبوداب إمامني تكاو بلشان بيا كإسلام مدان إسان بل موتين بيا موتين مسلمة إسان رمد اتقافة تمتو تزكاة نمولي تقبواتو كهرق إسا دلا حجتواتو كأيقواتو كبقولي كأمتسان تأيقواتو كتجاجل الددا خنواتو واي زكارت حجتو تزكاة ومن جام وفي اللي زكاة نكنمني نياركتن جيج والمؤلفات قلوبهم أفريسا ور قلبي إساني ربين إيمان أفلافس أكنا يجون نما هاروام إسلام ما سي خراج لنا نما إسلام ما كيسة تيجي جباتين جباتو جبيسو برباج أكا كابينيا خنان
qalbiin isaa gad sabatte diin islaamaa kana jaalate ufiifillee irra jabaate ummata isaa ka jallina keessatti hafes diinitti asiyaamee daawaa godhu nama qalbiin isaa diin irratti gad hin jabaatin haarawa amantii biroo irraa seene zakaan ni kennamaafi muwallafaadha jedha shaneeysan wafi riqaab akkuma san morma namaa keessatti nama gabrummaa jala jiru nama harka adawwii keessa jiru gabra uf bilisoomsuu barbaadu mukaatab ka jedhaniin maallaqa hangana fiti uf bilisoomsi ka abbaan jedhee sanii walii galtee godhan akkuma san booji'ama asiir asral muslimiin booji'amtoota muslimaa ka harka adawwiidhaa jiru hangana nuu kafala baafadha yoo adawwiin sun jette baasuun barbaachisaadha kun maal jedhama kun hundinuu wafi riqaab gabrummaa jala warra jiruu jedhama jechuudha jaheeysan walgarimiin nama deyniin isarra injifatte maallaqa guddaa ofirra fuudhe maallaqni namaa irra bade meeshaan namaa gurguddoon irra baddee kafaluudhaa laffo wanni kumaatamii lakkaa'amu guddaan mataa isarra waan inni waan qabu hunda yoo fixellee kafaluu hin dandeenye namni akkasii sun deyni isarraa ni kafalaa jechuudha wafii sabiilillaa warreen karaa rabbii keessatti duulan mujaahidotaaf qabsaa'otaaf waraana muslimaatiif warreen dangaa biyya islaamaa eegu warreen adawwii islaamaa deebisuuf zakaan ni kennamti jechuudha asitti wafii sabiilillaa qabsaa'ota karaa rabbii keessatti hogguu jennu ومنهم طلاب العلم ورين علمي بربادوس طلاب من إسلاما برتون كانوا مكيسة سيننجي نبي كان صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله نمني علمي برباد شابه قرار ربي كيست قبصا واجي راجيتي إليه كنت ربيسا سد تفا في كدوما وابن السبيل نما خراتي مسافر نما بيجي سار را خراب فغودي kaqabeenyi isaa biyya biroo jiru ka inni biyya biroo jiru karaan deemsi inni deemu sun karaa halaal karaa hayyamamaa ta'e ka deemu nama umraadhaaf karaa deemu nama hajjiidhaaf karaa deemu nama ziyaaraa fira isaatiif karaa deemu nama ilmii barbaachaaf karaa matuma karaa deemuutiin zakarraa harka ta'a jechuudha jarri saddeettan kun warra zakaa kennamu rabbiitu mallattoo isaaniitii wajji nafsiidhaan bifa isaaniitii wajji lafa kaa'e إسان كان أحمله نما بروتيف زكاة إن كنا موجود هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته